Namoonni hedduun keessattuu dhiironni tarii dubartoonnis qoricha kana beekuu dandeessu. Yeroo akkasitiin qabutti maal akka ta'e sammuu keessan geessin dhufeera baay'ee keessan. Faarmaasiiwwan hedduu deemaa bakkawwan garaagaraa deemaa. Qorichi kun magaalaa keessattuu biyya keenya keessatti qoricha faarmaasii irratti hedduminaan gurguramu keessaa isa tokko. Qoricha kana dargaggeessis akkasumas geessoliin namoonni gurguddaa umuriin isaanii deeme waggaa 70 80 akkasumas namoonni baay'een kan fayyadamanidha. Akkuma isinitti biyya keenya keessatti faarmaasii kamirra yeroo deemtanii dhaabbattanii baay'inaan kan si gaddisiisu ijoollee dargaggoota ganaa umuriin isaanii illee tiineejarii ta'an waggaa 14 15 16 dabalatee akkasumas immoo kanneen umuriin isaanii deemellee dabalatee baay'inaan ajaja ogeessa fayyaa malee ofii isaaniitiin yeroo isaatti fayyadaman argina. Maaliif isiniif kaasuu barbaade qoricha kana saampiiliidhaaf kan dabala dhufee taa'edha. Fiizishaan saampiiliidhaaf. Qorichi kun immoo maali jettanii nu gaafattanii qorichi kun qoricha qaama saalaa dhiiraa kaasu. Kanaan wal qabatee mudannoowwan 3 tokko isinitti hima. Tokkoffaa qorichi kana firee tokko kan fudhatamu ogeessi fayyaa yeroo tokko firee lamas gochuu danda'a walakkaas gochuu danda'a. Mana yaalatti waan na mudate keessaa tokko maali nama waggaa 40 yaadaaf na bira dhufe qaamni kun akka hojii qoricha Vaayigiraa kana amanuuntanis amanuu baattanis firee 14 16 wal faana kan liqimtu jira. Firee 5 firee 4 firee 10 kan fudhatan baay'een isaanii jiru. Firee 14 liqimsaanaan jedhe. Dhuguma isin jedha baay'isee. Amanuun dadhabe yeroo inni kana dubbatu ati tola waaqayyoo haftee gargaarsa waaqayyootiin haftee malee qoricha amma kana fudhattee hafuun kee waan guddaadha. Kanumaan iyyuu naaf koo didee jedhee yeroo dhufantu jira jechuudha. Kan biraan immoo qoricha kana baay'ee isaanii kan isin dhibu namoota baay'ee na bira dhufan keessaa jalqaba qoricha kana gaafan fuudhuuf jedhe sana hiriyoonni koo si rakkisuu danda'a durbummaa si rakkisuu danda'a akkas ta'uu danda'a dhiphachuu dandeessa waan ta'eef qoricha kana fayyadaminaan jedhanii qoricha kana fayyadamee an dursee fudhadhee qaamni kiyyaa saalaa kiyya natti kee qaamni saalaa kiyya dhaabbatee akkasiin gadi gugguufaan deemee sargii xumuree yookiin immoo surree harka kiyya surree keessa kaa'eetan sargii xumuree kan dubbate namni tokko jira jechuudha. Dhuguma isin jira baay'isee waan kana. Maaliif akkuma beektan gaa qorichi kun yeroo itti fudhatamu qaba waan ta'eef waa'ee kanaa kanan kaasaa jiru baay'isee waa'ee dhimma qoricha qaama saalaa dhiiraa kaasuuf gargaaru yookiin immoo Vaayigiraa kan jennu kana maalidha? Namoota akkamiitiif kennama? Dhiibbaa akkamii geessisa? Dargaggoota hedduu namoota baay'ee dhabaa jira sababii kanarraa kan ka'e. Dhuguma isin jira baay'isee konfidensii dhabuurraan kan ka'e ofitti amanamummaa dhabuurraan kan ka'e dargaggoota hedduu dhabaa jira jechuudha. Mee waa'ee qoricha kanaa waan tokko nama jenna. Egaa qorichi kuni sildenafil jedhama yookiin immoo Vaayigiraa jedhamee waamama. Faarmaasiirraa namoonni baay'een naannoo Harargeetti qoricha aruuzaa jedhu qoricha aruuzaa naa kennii jedhu qoricha yaalgaa madaanii jiru tokko immoo haariffan gaafa dubbatanis qoricha siree kan jedhanis jiru jechuudha. Qoricha qaama saalaa dhiiraa kaasu yookiin jabeessee kaasu jedhu baay'ee isaa. Qorichi kun egaa ajaja ogeessa fayyaa malee gurguramaa jira jechuudha. Mee qorichi kun akkuma isinitti meeqa sildenafil jedhama. Qorichi kun maal gargaara? Keessattuu yeroo fudhatamutti hiddi dhiiga qaama saalaa qaamni saalaa dhiiraa kun maal barbaachisa? Jummoon dhiigaa jiraachuu qaba. Dhiigni jummoon dhiigaa sun dhiigaan yeroo guutamutti ispeesiin sun waan guutuu fi hammi dhiiga gara jummoo dhiigaa gara qaama saalaa deemuun dabala jechuudha. Yeroo kana dhiigaan guutamuurraan kan ka'e qaamni saalaa isaa akka inni dhaabbatu godha jechuudha. Egaa qorichoonni kunniin maal godhu hiddoonni dhiigaa kun akka isaan diriiran gochuudha yookiin immoo vaazodaayileeshin kan yookiin akka isaan diriiran gochuudhaani hammi dhiigaa gara maalii gara qaama saalaa dhiiraa deemu dabaluudhaani erga dabalee booda maal ta'a qaamni saalaa dhiiraa akka inni ka'u godha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ajaja ogeessa fayyaatiin kan barreeffamu. Ogeessi fayyaa tokko kan namni tokko qoricha kana fudhachuu barbaade wantoota cheek gochuu qabu ilaalee fakkeenyaaf dhibee onnee qabamuu hin qabu dhibee kallee qabamuu hin qabu dhibee tiruu qabamuu hin qabu ilaalee qorannoo godhee qoricha kana ogeessi fayyaa baay'ee na ajaja. Firee tokko jechuu danda'a firee lama jechuu danda'a ogeessi fayyaa walakkaasaa fayyadami jedhee ajajuu danda'a jechuudha. Garuu akkuma isinitti yeroo baay'ee ajaja ogeessa fayyaa malee yeroo isaatti kennamaa jiran baay'ee isaanii nagara jechuudha. Egaa akkuma beekamu waa'ee qoricha kana yeroo fayyadamtan fakkeenyaaf amma namoonni ogeessi fayyaa isin ajaju yookiin immoo namoonni fayyadamaa jirtan yoo jiraatani qoricha kanarra kan caalu keessattuu namoonni rakkina qaama saalaa ka'uu dhabu yookiin immoo jabaatee ka'uu dhabu qaama saalaa qabdanii rakkoon kun egaa rakkoo namoota baay'eeti. Namoonni baay'een yeroo isaatti keessaan mana yaalatti illee keesiiwwan hedduu ilaalaa oolla. Qorichoonni kanarra fooyya'an caalan kan saayid ifektiin isaa gadi bu'aa ta'an jiru kan nuti nama fayyaatiin priskiraayib gochaa jirru. Rakkoo akkasii yoo qabaattan dhuftanii qorannoo hormoonii fi qorannoowwan garaagaraa erga gootanii booddee keessumattuu hormoonii wajjin kan wal qabatan kan akka testosteroonii fa'aa kana wajjin wal qabatan beewwan kan biraas ilaalamee sababa irraan kan ka'edha. Qaamni saalaa dhiiraa ka'uu kan dide kan jedhu erga ilaalamee booddee gara yaalitti galame jechuudha. Dhimma kana ilaalchisee viidiyoo dheeraa hojjedheera waan ta'eef viidiyoo kanaan dura hojjedhe ilaaluu dandeessu. Kanaaf furmaanni jiru mana yaalaa dhufanii waliin yoo mari'attanii yaalii barbaachisu argachuu dandeessu jechuudha. Egaa gara kanaatti yoo galu waa'ee qoricha kana ilaalchisee namoonni fayyadamtan yoo jiraattan wanti isin beekuu qabdan tokkoffaan qorichi kun kan fudhatamu walqunnamtii saalaa utuu hin godhin daqiiqaa 30 hanga sa'a tokkotti dursee fudhatamuu qaba. Kanaaf fakkeenyaaf kanaan dura maal na mudate namoonni kan biraa sirriitti beera waa'ee aruuzaa yookiin immoo waa'ee sargiidha wal qabate mudannoo kanaan dura namni sun natti dursee fudhate yeroo sanatti daqiiqaa 30 booda qaamni isaa ka'eera maal godhu ganaadha. Keessummaan mana jira nyaata hin ganaa nyaatama ganaa halkan erga keessummaa ofirraa gaggeessanii booda gara kilaasii isaaniitti abbaan manaa fi mana jechuudha. So dhiibbaa akkasirraa irraan godhuu danda'a jechuudha. Kan biraa waa'ee qoricha kanaa wanti isin beekuu qabdanii ajaja ogeessa fayyaa malee namni kamiyyuu fudhachuu hin qabu. Ajaja ogeessa fayyaa malee fudhachuun dogoggora jechuudha. Inni kan biraan immoo tariitii yoo dooziin tokko jechuu dammas 2 3 yookiin immoo 4 5 6 gootanii kan fudhatan yoo jiraattan ammallee ta'an of eeggannoo guddaa akkasiin gochuu qabdan ittiin barbaada. Inni kan biraan immoo erga qoricha kana fudhatanii sa'aatii 4 oliif
qaamni saalaa keessan ka'eetuun ciisin tura yoo ta'e keessattuu piyaafiizim kan jennu piyaafiizimiin maallaa qaamni saalaa dhiiraa gar malee ka'ee yeroo dheeraa yoo turetti dhiigni gara qaama saalaa deemu jummoon gara dhiiga gara qaama saalaatti geessu cufamuu danda'a yookiin immoo kompirees ta'uu danda'a waan ta'eef yeroo kana immoo seeliiwwan qaama saalaa dhiiraa akka du'u gochuu danda'a qaamni saalaa keessan akka inni du'u gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf sa'aatii 4 oliif qaamni saalaa keessan ka'ee tura yoo ta'e isin rakkisa dhukkubbii isinitti dhaga'ame dhukkubbii qaba yoo ta'e atattamaan mana yaalaa dhufuun illee baay'ee barbaachisaadha. Egaa inni kan biraan immoo namoonni qoricha kana fudhatanii wanta isin beekuu qabdan muraasni jiraatu jechuudha. Ogeessi fayyaa isiniif kenne qoricha kana namoonni fayyadamaa jirtan baay'een keessan jiraachuu dandeessu. Keessattuu callistanii kan fayyadamtan dargaggoonnis ta'e namoonni geessonni kan biraas callistanii qoricha kana fayyadamtanii qaama keessanii wajjin wal baruurraa mana yaalaa dhuftanii qorannoowwan barbaachisu guutanii qorichoonni kanarra fooyya'oo ta'aniif gaarii ta'an baay'een isaanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa wanti isin beekuu qabdan keessaa inni tokko qoricha kana yoo fayyadamaa turte daqiiqaa 30 wal qunnamtii saalaa yookiin daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii tokko dursanii fayyadamuu qabdu. Inni lammaffaan ajaja ogeessa fayyaa malee ogeessi fayyaa firii tokko fudhadhaa isiniin jenna firii tokko fudhachuu qabdu. Firii lama jennaan lama yookiin walakkaa jenna walakkaa fayyadamuu qabdu jechuudha. Kan biraan immoo guyyaatti yeroo tokko qofa fayyadamuu qabdu. Fakkeenyaaf maal godhu namoonni baay'een wal qunnamtii saalaa godhee daqiiqaa 30 dura jedhanii fayyadamanii ammas sa'aatii lama booda godhu yoo ta'e yookiin immoo marsaa lammaffaa godhu yoo ta'e ammas hin fayyadamu ammas hin fayyadamu yeroo 3 kan fayyadamu jiru jechuudha. Kun dogoggora guddaadha. Guyyaatti tokko qofa fayyadamtu jechuudha. Kana namni hundumtuu beekuu qaba. Inni kan biraa wantoota isin beekuu qabdanii namoonni qoricha kana fayyadamaa jirtanii qoricha kana yeroo fayyadamtanii mallattoowwan akkasii ofirratti argitan atattamaan qoricha dhaabuudhaan mana yaalaa dhufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkubbii laphee garaa yookiin dhukkubbii laphee hamaa isin dafqisiisuu ta'uu danda'a yookiin immoo dafqa nama rukutuu isin dafqisiisuu harki miilii akkasumas immoo qaamni keessan hollachuu yookiin immoo isin dafqisiisuu ta'uu danda'a. Hafuurri isin ciccitu yookiin immoo hafuurri nama ciccisu ta'uu danda'a. Iji isin arguu dadhabuu fi mallattoowwan kana fakkaataa yoo ofirratti argitanii atattamaan gara mana yaalaa dhuftanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa dhaamsan qabu qorichi kun namoonni hedduun akka isaan fayyadamaa jiran beekna. Namoonni dargaggoonni hedduunis akka isaan fayyadaman beekna. Rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa yookiin immoo sinfata wasiib kan jedhu kanaa wajjin wal qabata yoo ta'e mana yaalaatti kunoo kilinikni dhimma kanaa irratti hojjetu yaadaon kilinik magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabaa irratti jira. Kanaaf qorannoowwan barbaachisu hundumaa gootanii kan yaalii xiinsammuu gorsaan deebi'uu jira, kan yaalii sapplimentiin deebi'uu jira, kan akkasuma qorichoota garaagaraa marfeellee kan barbaadu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf namoota testosteroon isaanii baay'ee gadi bu'aa ta'e yeroo testosteroon injekshinii kennuun jiraata. Hanga sadarkaaf amma immoo currently PRPdhaa fi yaaliin kan biraallee jalqabneeru kan kennaa jiru jechuudha. Kanaaf rakkoo akkasii namoonni qabda yoo jiraattanii sababa nitti dhufee danda'u. Fakkeenyaaf qaamni saalaa keessan kanaan dura ka'aa ture maaliif ka'uu dide kan jedhu sababa qabaachuu danda'a waan ta'eef sababa isaa erga dabee barame booddee gara yaalii isaatti galuun hin gorfama jechuudha. Malee akkasuma yeroo hundumaa yookiin immoo konfidensii dhabuudhaan ofitti amanamummaa dhabuudhaan namoonni baay'een callistanii qoricha ofii keessanii fudhatanii kan fayyadamtan yoo taatanii dhiibbaa fayyaa sirnaan ga'uu danda'a jechuu barbaadan jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimma qoricha vaayigiraadhaan wal qabatee qorichi vaayigiraa maali? Saayid ifeektii akkamii qaba? Hidhaa akkamii geessa yoo garmalee fayyadamne kan jedhu isinitti barbaade kana fakkaata. Namoonni baay'een dargaggoota baay'een araada kanaan qabamanii akkasumas immoo qoricha kana deelii kan fayyadaman baay'een isaanii jiru. Kun immoo hanga sadarkaa maadiyaatiitti baasutti illee geerama dhiirota baay'eeratti. Kanaaf sodaa tokko malee kottaa dhimma fayyaa akkamiyyuu nu waliin mari'adhaa isiniin jenna. Egaa sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin ture Dr. Kiisan Dr. Naafi Argeetudha. Fayyaan nabinaa.